ijoollee waaqayyoo torban darbe akkamitti dabarsitanii waaqayyoon kadhattaniittu faarfattaniittu sagalee waaqayyoo dubbistaniittu baay'ee gaarii waaqayyoos na eebbisu amma immoo sagantaa keenya guyyaa har'aatti walii wajjin daawwanna. Ijoollee waaqayyoon waaqaaf lafaa ifaaf dukkana gargar baase amma jalqabee dura bu'aa isiniif haa ta'u. Ameen. Akka wangeelli jedhetti gurra keessanii fi ija keessan dhuunfaa isaa godhatee isin haa geggeessu. Ameen. Isin haa eegu. Ameen. Waaqayyo adda isiniif haa kennu. Ameen. Mucummaa keessan kana jalqabee hamma dhumaatti isinitti gargar hin bayin. Ameen. Bara hamma bara baraatti isin haa eegu. Ameen. Wangeelli dhuunfaa isiniif haa ta'u. Ameen. Hin sodaatinaa inni jedhe sodaa keessaa baasee fuula isaa dura isin dhaabee maxxanee isinitti haa maxxanu. Ameen. Isinii wajjin haa ta'u. Ameen. Isinii wajjin haa ta'u. Ameen. Isinii wajjin haa ta'u. Ameen. Bara amma bara baraatti kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Attam jirtu ijoollee fayyaa keessanii attam jira qorri kun ijoo egaa qorri isaa baay'ee cimaadha gaaf istiidiyoo keessa shamizii amma boqootii uffannee qorrichi jaamaa ta'e uffannee immoo kanaan isinii dhiyaanneerra
Torbee darbee waliin ilaallee turre waa'ee dhiphina Yesuus Kiristoos fannoo irratti akka inni iyyee yaa abbaa maana dhiiste jedhee sanni iyyee waliin ilaalleerra. Barcuma keenya irra yeroo inni taa'ee yommuu sana golgaan mana qulqullummaa iddoo lamatti akka tarsa'e Waaqayyoon Addaam eessa jirta jedhee seera uumamaa boqonnaa 3:9 irratti isa dubbate guyyaa golgaan sun cirame nuun Waaqayyotti akkas jennee baanii Waaqayyoon nu ilaalee Yesuus Kiristoos gatiin ulaatee Waaqayyo abbaa wajjin walitti akka nu fide dubbannee turre kan raawwanne. Har'as achitti fufna joo. Waaqayyoon Yesuus Kiristoosiin akka dudda isaa laatee waliin ilaallee turre. Ammam Waaqayyoon akka nu jaallatu beektu. Tarii waa'ee Waaqayyoo nuun waan adda addaa beekna ta'a. Waa'ee Waaqayyoo fakkeenya adda addaa namoonni nu agarsiisaniiru ta'a. Waaqayyoon yeroo rukutu, Waaqayyo yeroo ajjeesu, Waaqayyo yeroo dheekkamu akka kanaattiin kanaan guddanne ta'a. Ijoo Waaqayyoon jaalaladha. Waaqayyoon ilmaan namaa jaallata. Qobaasaa biyya lafaa keessatti xoofoo du'aa hojii wal qabatee nu dhalche. Akkasumaan argamne min ijoo. Yesuus Kiristoos gatii guddaa kaffalee jireenya moofaadhaa gara jireenya haaraa iddoo duraatti, iddoo jannata duraatti, jannata jechuun hiikasaa dubbadheera. Bakka nagaan jiru, bakka gammachuun jiru, bakka waan nama barbaachisu waan gaggaarii jiru jechaadha. Achitti nu deebisuudhaaf bakka nuun jiru sana dhufee waa'ee keenya bare. Kanaaf dubbiin sagalee Waaqayyoo inni gaggeessaa keenya luba gaggeessaa keenyadha. Kanaaf inni akka keenya ta'ee ija argame ilmaan namaadhaaf garaa laafa jedha. Garaanuu laafaa harrayyuu Waaqayyoon nama warra garmalee gara cubbuu keessa jiraataniif hin boo'a hin waama. Waaqayyo abbaa mirga taa'ee waa'ee namoota kufanii badaniif ammayyuu hin boo'a ammayyuu Waaqayyo abbaa duratti waa'ee isaanii ana du'eefi anatu xoofoo du'aa du'ee jedhee ammayyuu dubbata. Yesuus Kiristoos amma lubbuun keenya foon keenya irraa baatutti nu jaallata. Isa booddee filannaa isaatiin namni Waaqayyo irraa gargar ba'a. Kanaaf ijoo gatii Yesuus Kiristoos kaffale kana gatii sanatti deebi'uudhaaf maal gochuun nurra jira? Yesuus Kiristoos du'a inni du'e suni du'a du'e jechuun Waaqayyo irraa gargar ba'e jechuudha. Du'a foonii mini du'a foonii du'eera garuu Waaqayyo irraa guyyaa battala gargar ba'e sana du'a hafuuraa du'eedha. Qobaasaa biyya lafaa keessatti of argee yaa abbaa maana dhiiste dheeyye. Kanaaf deebi'uun isaa balbala tokko bichaadha. Yesuus Kiristoos fannoo irratti xoofoo ni dhuge biyya lafaa hundumaadhaaf. Warra Awurooppaa, warra Ameerikaa, warra Afrikaa, warra Oromoo, warra saba adda addaa hundumaadhaaf walitti qabee warra amantii adda addaa keessa jiraatan hundumaa walitti qabee du'e Yesuus Kiristoos balballi isaas tokkodha. Kanaaf macaafa Yohaannis Wangeelaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha jiru. Warra deebi'anii fedha. Warra isa simatee fedha. Warra isa simateef ijoollee Waaqayyoo akka ta'anii fedha. Waaqayyoon aboo guddaa isaanii laate jedha. Ijoollee Waaqayyoo akka taatan ijoo Waaqayyoon aboo guddaa isinii laateera. Warra isa simatee isa fannoo irratti daakame kana isa fannoo irratti yaa abbaa jedhee isa iyye kana warra isa simataniif Waaqayyoon aboo ijoollummaa laate iddoo duraatti akka isaan deebi'aniif aboo kana laate. Ijoo aboo Waaqayyoon isinii laate kun waan salphaa miti waa'ee itti ba'a. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyoon achitti nu deebise gaan. Kanaaf gurraacha adiidhaaf du'e. Oromoo Amaara Tigree hundumaadhaaf du'e warra isa simataniif iddoo duraatti deebisuudhaaf warra isa fudhataniif iddoo duraatti deebisuudhaaf Waaqayyoon har'as balbala irra dhaabatee jaalalaan nama waama. Galanni isaaf haa ta'u. Ijoo torbee ol agarra. Egaa sanyii moofaaf sanyii haaraa gidduu isa jiru gatii Yesuus Kiristoos kana gidduutti kaffalee waliin ilaalleerra. Torbee sanyiin haaraa maal akka fakkaate? Jireenya sanyii haaraaf jireenya sanyii moofaa keessa namoota jiraatanii bukkee wal bira qabnee waliin ilaalla. Amma sitti gooftaan koo Yesuus Kiristoos inni wajjin haa ta'u. Baay'een isin jaalladha. Waliin kadhanna jiru. Yaa Waaqayyo abbaa guddaa si galateeffanna. Waa'ee dhoksaa sagalee kanaaf galanni siif haa ta'u. Dubbiin kee baay'ee minyaa. Dubbiin kee baay'ee nama qabbaneessa. Oo haleluuyaa. Ulfaadhu abbaa koo. Galanni siif haa ta'u.
ammas yaa Waaqayyo daa'ima warra ta'anii dubbii kana dhaggeeffatan sagaleen kun jireenya isaanii keessatti akka ijaaramu sagaleen kun jireenya isaanii keessatti akka dagaagu naannoo booma maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ija godhatu maqaatti nu jaallatte Yesuus eette ameen. Jarri kun bantiiwwan waaqaa durii jalqabanii akka uumaman lafti sagalee waaqayyootiin bishaaniin uumame bishaan keessaas ba'uusaa yaadachuu dadhaban. Ergaa Phexros lammaffaa boqonnaa 3:5. Macaafa faarfannaa boqonnaa 48:4 bantiiwwan waaqaa warra ol fagaan bishaanonni bantiiwwan waaqa irraa jiraatanis isa jajadhaa. Akkam jirtu ijoollee? Akkuma beekamutti seenaa Qaayiniif Abeel sirriitti baranneerra. Meerra deebinee ilaallee gara gaaffii garagaraa ceenna. Qophaa Qaayiniif Abeel ijoollee Addaamiif Hewaaniidha. Qaayin qoottuu ta'e. Abeel immoo tiksituu hoolaa ta'e. Guyyaa tokko Waaqayyoof aarsaa dhiyeessanii. Qaayin wanta lafarraa galfateerraa Waaqayyoof kennaa dhiyeesse. Abeel hoolota isaa keessaa warra dura dhalatanii qalee cooma isaanii aarsaa dhiyeesse. Waaqayyoon gara Abeeliif gara qalmasaa faara tolaadhaan ni ilaale. Gara Qaayiniif gara kennaasaa garuu faara tolaadhaan hin ilaalle. Waaqayyo Qaayiniin cubbuu irratti aboo akka godhatu gorsee ture. Qaayin garuu hin dhageenye. Qaayin obboleessa isaa Abeel irratti ka'ee isa ajjeese. Abeel nama qajeelaa ture. Garuu Waaqayyoon yoomiyyuu abbaa jaalalaa waan ta'eef cubbuu Qaayiniin hin dhiiseef. Namni Qaayiniin argee rukutee akka hin ajjeesneef Waaqayyoon milikkita itti godhe. Ijoollee amma immoo gaaffii sirrii ta'e filadhu. Seenaa Qaayiniif Abeel. Tokkoffaa Qaayiniif Abeel ijoollee bakka duwwaa dha. A. Addaam B. Hewaan C. Af B. Deebinsaa C. Af B. Lammaffaa bakka duwwaa wanta lafarraa galfateerraa Waaqayyoof kennaa dhiyeesse. A. Qaayin B. Abeel. Deebinsaa A. Qaayin. Sadaffaa bakka duwwaa hoolota isaa keessaa warra dura dhalatanii qalee cooma isaanii aarsaa dhiyeesse. A. Abeel B. Qaayin. Deebinsaa A. Abeel. Arfaffaa Waaqayyoo bakka duwwaa fi bakka duwwaa tolaadhaan in ilaale. A. Gara Abeelii B. Gara qalmasaa C. Afi B. Deebinsaa C. Afi B. Shanaffaa bakka duwwaa fi bakka duwwaa garuu
faara tolaadhaan hin ilaalle. A gara qaayinii, B gara kennaasaa, C A fi B. Deebinsaa C A fi B. Ja'affaa Waaqayyo qaayiniin bakka duwwaa irratti aboo godhadhu jedhe. A cubbutti, B obboleessa. Deebinsaa A cubbutti. Torbaffaa bakka duwwaa obboleessa isaa Abeel irratti ka'ee isa ajjeese. A Qaayin, B Henook. Deebinsaa A Qaayin. Saddeettaffaa Abeel nama bakka duwwaa ture. A cubbamaa, B qajeelaa. Deebinsaa B qajeelaa. Saglaffaa Waaqayyo qaayiniin cubbusaa dhiiseef. A dhugaadha, B dhugaa miti. Deebinsaa A dhugaadha. Kudhanaffaa Waaqayyo namni qaayiniin argee rukutee akka hin ajjeefnee fi bakka duwwaa itti godhe. A maqaa, B milikkita. Deebinsaa B milikkita. Amma immoo gaaffii walitti firoomsi. A abbaaf haadha qaayiniif Abeel. B Qaayin. C Abeel. D aarsaa Waaqayyoofi. E Qaayin Abeelin ajjeese. Ijoollee gaaffii hundumaa akka sirriitti deebistanii abdiin qaba. Torbee sagantaa kan biraadhaan wal agarraa. Nagaadhaan naa tura. Attam jirtu ijoollee. Har'a golaa harmee keessa jirra. Golaa harmee keessatti kan nuti hojjennu keekiidha. Keekii kana hojjechuuf immoo kan nu barbaachisu hanqaaquu 6, daakuu birciqoo sakanaan 8, aannan birciqoo sakanaan 5, ocholoonii, sukkaara birciqoo sakanaanii 1, zayitii birciqoo sakanaan 1, vaaniilaa fallaana shorbaatiin 2, beeking paawudarii fallaana shorbaatiin 2 fi loomii rigamaadha. Loomii kana gaafa rignu isa xinnoodhaan rigna. Amma hojjechuu jalqabna. Hanqaaquu cabsinaa. Amma immoo sukkaara birciqoo sakanaan tokkotti goona. aannan birciqoo
burcuqqoo isa kanaan 5tti goona. Amma aannan 5tti gooneerra zayitii burcuqqoo isa kanaan 1tti goona. Amma vaanilaa fallaana shorbaadhaan 2tti goona. Amma sanattinanne kana waliin makna. Isa dura garuu baking powderii fallaana shorbaadhaan 2tti goona. Amma waliin makna. Gaafa waliin maknu sirriitti waliin makuun nurra jiraata. Amma sukkaarichi argamuu dhiisutti jechuudha. Amma daakuu burcuqqoo isa kanaatiin 8tti goona. Amma daakuu burcuqqoo kanaan 8tti gooneerra. Waliin makna. Loomii faqamaan yoo jiraate duwwaadha kan isin gochuu dandeessanii, yoo hin jiru ta'e dhiisuus dandeessu. Sirriitti sukkuumuun nurra jiraata. Loomii sargamaa kana iddoo vaanilaa gargaaramna. Yoo vaanilaa hin qabnu ta'e loomii sargamaa kana gargaaramuu dandeenya. Amma garuu gatii vaanilaatti goonee fi loomiin sargamaan kuni barbaachisaa miti. Erga bukoo sukkumnee booda akka kanatti qallachuu qaba. Kuni paatiraa isatti toshinuudha. Akka gaafa toshineef nutti hin qabannee fi zayitii fi daakuu itti nanna. Yoo zayitii ittiin goonu ta'e garuu nu jalaa qabata. Amma bukoo itti nanna.
Amma ocholonii kanatu itti firfirsina. Kana ocholonii yoo maashinii qabdu ta'ee daakuu dandeessu. Maashinii yoon qabaanne garuu tumuu hin dandeessu. Amma itti firfirsineerraa oovnii keessa kenna. Oovniin keenya jalqaba ho'uu qaba. Amma nu ho'eera gashuu dandeenya. Bukoo kana kan nuti bisheessinu daqiiqaa 25 amma 30tti. Ijoollee amma bishaatutti faarfannaa kana wajjin waliin turra. Kajeluma na bersisi Ubana foguma tina gudisi Ani simbarbada alkani figuya Nana kejurachu ana
fogummaa dinaa guddisi. Ani sin barbaada halkanii fi guyyaa mana kee jiraachuun anaaf fayyaa. Mana kee jiraachuun naaf fayyaa. Mana kee jiraachuun anaaf fayyaa. Mana kee jiraachuun naaf fayyaa. Mana kee jiraachuun anaaf fayyaa. Egaan ijoollee faarfannaa keenyaan akkasiin eebbifamtan nan abdanna. Amma sa'aatiin keenya geera. Keekii keenya baasna. Keekii bareedaa akka toshne argataniittu amma keekii keenya murree nyaanna. Amma ijoollee qammasiisna. Akka inni bareedu agartanii? Sanuma Kenya, si jaalala keessa keenya, tapha keenya, jambee waan keessaa seenee, dibbee jireenya gaarii siif galannee, sibiiku sanuma Baay'ee mi'aawa. si jaalala keessa keenya, tapha keenya, jambee waan keessaa seenee.